amansiisaa fiduuf daree siyaasaa babal'isuun haaromsa taasisaa akka jiru alaa Dr. Oduu biyya alaatiin haleellaa mootummaan Siiriyaa ba'aa gu'aantaa naannoo Damaskasitti raawwateen namoonni nagaa 150 du'uun himameera. Daawwattoota OBN biyya alaa fi biyya keessaa jirtan maraan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u jenna. Istiidiyoo guddicha magaalaa Adaamaatti argamurraa oduu galgala kanaa kan isinitti himu Leensaa Waaqayyaati. Dursa garuu istiidiyoo OBN handhuura Oromiyaa Finfinneetti argamurraa eegallaa nu waliin tura. Galatoomii Leensaa. Attam ooltan hordoftoota keenya istiidiyoo keenya OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa immoo oduu har'a galgalaa kan isinitti himu an Balaachoo Jabeessaati. Nageenyaa fi tasgabbii uummata Itoophiyaa eeguu fi labsiin yeroo ariifachiisaa barbaachisaadha jedhan ministeerri dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyoo. Dr. Warqineen haala yeroo irratti diipiloomaatotaaf ibsa kennan Anwaar Jamaal dabalata qaba. Ministeerri dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyoo haala yeroo biyyattii keessa jiru irratti dippiloomaatotaaf ibsa kennan. Ibsa kanaanis mootummaan nageenya amansiisaa fi dirree siyaasaa bal'isuuf riifoormii taasisaa jira jedhan Dr. Warqinaan. Kun kanumaan osoo jiru biyyattii iddoo tokko tokkotti jeequmsi mudatu lubbuun namaa akka badu, qabeenyi akka barbadaa'u, mirgi lammiilee bakkaa bakkatti socho'u akka daanga'u, akkasuma sochiin investimentii akka danqamu ta'eera. Kanaafis labsii yeroo ariifachiisaa labsamuu ibsan. Rakkoo nageenyaaf tasgabbii jiru seera idileen to'achuun hin danda'amne waan ta'eef manni marii ministeerotaa labsii ariifachiisaa ji'a 6 turu labseera. Kunis heera biyyattii tiksuufi. Ministeerri muummee Hayilamaariyaam Dassaaleeny yannoon aangoo gadi lakkisuuf galfatan qaama furmaata rakkoo siyaasa biyyattii ta'uufis ta'uu Dr. Warqinaan dippiloomaatotaaf ibsaniiru. Hanga manni marii bakka bu'oota uummataa ministeera muummee bakka isaanii bu'u filatuttis aangoorra turus jedhan. Labsiin yeroo ariifachiisaa kunis nageenya biyyattii amansiisaa waan taasisuuf sodaa fi yaaddoo wanti ta'us akka hin jirre ibsaniiru Dr. Warqinaan. Pirezidaantiin Ikwaatoriyal Giinii Obiyaang Nguema Bosaangoonii guyyoota 3 fi Itoophiyaa daawwachuu fi Pirezidaantichi roobii Finfinnee kan galan ta'uu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Pirezidaant Obiyaang Nguema Bosaangoonii hariiroo biyyoota isaanii fi dhimmoota naannoo irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Walga'iin Komishinii Ministeerota biyyoota lameenis roobii ni gaggeeffama. Waltajjicha irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo ni hirmaatu jedhameera. Odeeffannoo ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa nu gaheen akka mul'isutti biyyoonni lameen hariiroo dippiloomaasii kan eegalan bara faranjoota 1970 keessa. Ministeerri bishaan albuudaa fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa Inistituushiniin yaa'a laga Naayil hundeessuu fi hojiin eegalameera jedhan. Kabaja guyyaa yaa'a laga Naayil Itoophiyaa keessummeessitu irratti ibsa kennaniiru. Namoomsa Admaas immoo dabalatasaa qindeesseera. Itoophiyaan guyyaa yaa'a laga Naayil yeroo sadaffaadhaaf keessummeessiti. Waggaa waggaan guraandhala 22 kan kabajamu yoo ta'u kan baranaa isa 12ffaatiin koreen qindeessituu kabaja guyyaa yaa'a laga Naayil qophii fi kaayyoo isaa irratti miidiyaa biyya keessaa fi alaaf ibsa kennee jira. Ministeera bishaan jal'isii fi elektiriikaa Itoophiyaa fi dura ta'an mana maree ministeerota dhimma Naayil Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan qindoomina biyyoota yaa'a laga Naayiliin piroojeektii biyyoota yaa'a olii lammiilee miiliyoona 1 caalan fayyadamaa taasisuu fi piroojeektii biyyoota yaa'a laga Naayil gara gadii Itoophiyaa fi Sudaan irraan hojjetamaa jiran lammiilee miiliyoona 1.4 fayyadamaa taasisuu bu'aa sochii waliiniitii jedhan ministerichi sochiilee jajjaboo kan biroos eeraniiru. We are working to build a Nile Basin institution. Instituushinii yaa'a laga Naayil waadaa haarawaa irratti bu'uuraa'ee fi waliigaltee ejjennoo yeroo sirna koloonii irratti dammaqee fi wal amantaa dhabuu akkasumas wal caalma fayyadamummaa furuu irratti hundaa'e ijaaruuf hojjetaa jira. Guyyaan yaa'a laga Naayil inni 12ffaan guraandhala 22 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraandhala 15 galma Komishinii Dinagdee Afrikaatti kabajama. Biyyoota miseensa yaa'a laga Naayil kurnan irraa namoonni 500 irratti qooda fudhatu jedhamee eegama. Ministeeronni dhimma bishaanii naannoo
Inarjii, Qonnaa, Dhimma Alaa fi Faayinaansii biyyoota miseensota kurnanii irratti hirmaatus jedhamee eegamamu. Dhimma ijaarsa piroojeektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa sababeeffachuun walchakkii biyyoota yaa'a Naayil gara gadii Sudaan, Itoophiyaa fi Ijipti gidduutti uumame furuudhaaf carraa gaarii uumas jedhan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan. Engagement in this kind of platform and discourse of Nile Basin Initiative really creates an opportunity. Gurmaa'insa akka yaa'a laga Naayil kanaan biyyoota qooda fudhattoota hundaa akka waliin fayyadamanii fi hooggananiif akkasumas sirna fayyadama isaa sadarkaa guddaatti ceesisuuf hundumaa fayyadamaa gochuufis carraa addaa kan uumedha. Faayidaa uummanni barbaadu guutuu fi ciminaan hojjechuun murteessaadha jedhe koreen dhaabbii dhimma misoomawwan bu'uuraa caffee Oromiyaa. Koreen dhaabbii raawwii karooraa bu'uuraalee misoomaa qorate. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Koreen dhaabbii dhimma bu'uuraalee misoomaa caffee Oromiyaa raawwii karoora hojii abbaa taayitaa dhaabbilee misoomaa Oromiyaa gamaggame. Raawwii biiroo bishaan albuudaa fi inerjii fi biiroo konistirakshinii Oromiyaas qorateera. Akkasumas kan abbaa taayitaa daandiiwwanii fi abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa gamaggame. Durataan koree dhaabbii dhimma bu'uuraalee misoomaa caffee Oromiyaa obbo Ahmed Mohammed fayyadamaa fi fedhii uummataa guutuuf murannoon hojjechuu akka barbaadu himanii. Kan yeroo darbeetirra yeroo darbee qoranneerra fooyyee qaba. Haa ta'uutii fedhaa fi faayidaa uummata keenyaa wajjin yeroo laallu bakka gahuudhaa fi galma kaa'anii wajjin yeroo laallu bakka san hin geenye. Iddoo san bakka hin ga'initti itti gaafatummaa jala irraa jechuudha. Kana gochuudhaaf caalmatti cimina keenya qorachuu caalaa hanqina keenya ilaallee hanqina keenya san bakka buusuudhaaf dafnee fiiguudha kan nu barbaachisu. Dafnee sossoo'uudha kan nu barbaachisu. Sirna itti gaafatummaa qabu uumuudha kan nu barbaachisu. Abbaan taayitaa dhaabbilee misoomaa Oromiyaa dhaabbilee misoomaa 9 of jalatti qaba. Hordoffii fi deeggarsi abbaa taayitichi dhaabbilee isa jala jiran irratti gochaa jiru miseensota koree dhaabbiitiin qeeqame. Bakkumti saksiidiitti ta'an jedhan hin jiru gabaasa gubbaa. Maaliif? Ammoo mitiitti immoo hirkistis deemuu danda'a. Yeroo hunda 40 30 maalirra jechuun hojii hin jira moo hin jiru kan jedhu sun kan nama gaafachiisu jecha. Hordoffii dhaabbilee misoomaa haaromsaa as fooyyee akka qabu himameera. Rakkoolee dandeettii malaammaltummaa loogii fi kanneen biroo furuuf dhimmoonni 4 adda bahuun irratti hojjetamaa akka jiru abbaa taayiticharraa himameera. Mootummaan dhaabbilee kana hundeesse malee gurmaa'insa isaanii gaggeessummaa isaanii keessatti dhaabbileen kun abbaa taayitaa akkamii hoogganaa? Boordiin akkamii namni boordii keessatti eenyuudha boordii akkamii hoogganuu qabaa? Hojii gaggeessaa akkamii qabaataa? Hojjetaa akkamii of jalatti qabaataa kan jedhu wanti ilaalamu jiru. Namoonni professionally achi keessatti contributii gochuu qaban dhaabamuun isaa mataasaa dhaabbileen akka du'aan godhan dhugaasaa eenyu jechuudha. Dizaayinii keessa jiraatan injineroonni jiraachuu qabu. Waa'ee dizaayinii eenyu akkamitti eenyuudha. Amma tokko kufaatiin dizaayinii irratti kan nu bira jiru jechuudha. Kun mataan isaa rakkoo qabaa. Biiroon bishaan albuudaa fi enerjii Oromiyaa raawwii piroojeektootaatiin qeeqame. Ijaarsonni adda addaa raawwatamanii rakkoo tajaajila hawaasummaatiif dinagdee hawaasa bira jiru sana hiikaa bakka hin jirretti hojii kana hojii ciminaa jedhanii fudhachuun kan nama rakkisu ta'a jechuudha. Meeshaan hangi tokko nu galee jira. Isaan ijaarsatti galee jira. Kun immoo completely meeshuma galeefillee baankiin daldala Itoophiyaa $1.5 million kaffaluu hin dandeenye. Kanaaf kontiraan isaa completely addaan citee jira jechuudha. Kanaaf kana maal goone irra deebinee design review hojjenna. Ji'oota 3 darban kurmaana lammaffaa keessatti erga abdii sana dhabnee booda design review itti gallee design review gaggeessine harka caalaa ujummoo biyya keessatti oomishaman HDP UPVC an jedhamutti wal qabsiistuu kanatti jijjiirree yeroo ammaa bittaa addaa biiroo maallaqaa fi walta'iinsaa gaafannee jira. Isaanis positive wannoon nutti agarsiisanii jiru. Kanaaf bittaa gabaabaadhaan warshaalee hanga naannoo Amaaraatti deemne bittaa akkasiisan gaggeessuudhaaf sochii keessa jirra yeroo kana. Abbaan taayitaa daandiiwwanii Oromiyaa hojii ooditiitiin cimina qabaachuutu dubbatame. Ijaarsa riqaalee irratti hanqina jiru guutuu akka barbaadu koreen dhaabbii eereera. Akkasumas walgeettii fi qulqullina ijaarsa daandilee baadiyyaa cimsuu akka barbaadu himame. Biiroon konistirakshinii Oromiyaa dhimma diizaayinii qopheessuutiin ciminaan gamaggamame. Mootummaa fi miti mootummaaf ijaarsaan hanga biiricharraa eegamu bira qaqqabuuf ciminaan hojjechuu akka barbaachisu koreen dhaabbii caffee eereera. Abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa humna raawwachiistummaa fi hojii riiformiitiin cimina qabaachuutu eerame.
Malaammaltummaa konkolaachiftootaa fi miseensota tiraafikaa jidduutti jiru ittisuuf xiyyeeffannoo guddaa kennuu akka barbaadu eerameera. Akkasumas kaffaltii akka malee uummata irratti dabalamuu fi lakkoofsaa ol fe'uu uummanni komatu furuu akka barbaadu koreen dhaabbii dhimma bu'uuraalee misoomaa caffee Oromiyaa hubachiiseera. Koreen dhaabbii caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana lammaffaa seektaroota garaagaraa qorate. Biiroo misooma manneenii fi magaalaa Koomishinii Investimentii Oromiyaa, Inistituutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa, Biiroo Daldalaa fi Misooma Gabaa Oromiyaa fi Ejensii Misooma Lafaa Magaalota Oromiyaa raawwii kurmaana lammaffaa dhiyeessaniiru. Pilaaniin magaalota Oromiyaa ammayyeessuu hojjettoota beekumsaa fi dandeettii qaban bobbaasuu, qabeenya lafaa ammayyeessuu, ijaarsa seeraan alaa diiguu fi oomisha qonnaa gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuu irratti raawwiin abdachiisaa ta'e mul'ateeraa jedhe gabaasni dhiyaate. Cimnoota mul'atan itti fufsiisuu bu'aa caaluu fi hojjetamuu akka qabus gama raawwii kurmaana lammaffaa kanarratti ibsameera. Solomon Haayiluutu gabaase. Addii Dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa tokkummaa biyyaalessaa ijaaruu cimsuu qabaa jedhe paartiin Raa'ii Itoophiyaa. Paartichi haala yeroo biyyattii irratti miidiyaaf ibsa kenne. Namoomsaa Admaasuu dabalata qaba. Paartiilee mormituu keessaa tokko kan ta'e Raa'iin yaaddoo jiraachuurraa gara tokkummaa biyyaalessaatti haa deebinu jechuun waamicha dhiyeesseera. Paartichi haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtu ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kennee jira. አሁንም ቢሆን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከፊት ለፊቱ ከተጋረጠበት ጥልቅ የህልውና ስጋት ተላቆ ammas taanaan lammiin Itoophiyaa tokko tokkoon isaa yaaddoo jiraachuu keessaa bahee carraa Itoophiyaan dimokiraatooftee nagaan ishee mirkanaa'ee fi lalistuu uumuu harka isaanii keessa ta'u hubachuun dhugoomsuudhaaf ammoo qoodarraa eegamu hundaa akka gumaachan paartiin keenya waamicha dhiyeessa. Gama paartii Raa'iidhaan hirmaannaa uummataa fi akka mijooftuu qaamota dhimmi isaan ilaallatu gara waltajjii tokkootti fidnee mirkaneessuu fi qophii ta'uu beeksifna. Dhaabbileen, waldaalee fi namoonni dhuunfaa yeroo dhiyootti waamicha isaanii taasifnu deebii tolaan akka nu simatan imaanaa isaanitti kennina. Akka ibsa paartichaatti Itoophiyaan keessoon ishee kufaatii garagaraatiif saaxilamaa jira. Rakkoolee amma mudatan bu'uurarraa furuudhaaf ammoo tokkummaa biyyaalessaa hundee isaa cimsuutu fala jedhe paartichi. Durataa Chaanaan paartii obbo Abarraan gama isaaniin paartiin biyya bulchaa jirus tokkummaa uummataa ijaaruu irratti xiyyeeffachuu qaba jechuun dhaamaniin. Egaa hordoftoota keenya oduuwwan istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argaman irraa har'a galgalaaf qabannee dhiyaannee xumurree jirra. Gara istiidiyoo keenya muummichaatti sin deebisna. Gama keenyaan halkan gaarii. Istiidiyoo Finfinnee irraa balaachoodhaan galatoomin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya OBN irraa oduun kallattiidhaan isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Amma immoo kan istiidiyoo Adaamaan itti fufaa. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu lammiilee buqqaaniif koonsertii qopheessuun birrii 600 walitti qaban. Muuxannoon kun aanaalee Oromiyaa biroottis babal'achuu qabaa jedhan walitti qaban koree deeggarsaa Dr. Abarraa Dheeressaa. Kibree Zalaalem dabalata qaba. Qonnaan bulaa fi qeerroowwan aanaa Jalduu uummata Oromoo Sumaalee Itoophiyaa irraa buqqifamaniif deeggaruuf koonsertii qopheessanii. Seensa waltajjichaaf kuuppoonii gurguramee fi gargaarsa koonsertichaa irratti ta'een birriin 600 fi 50 ol akka argame qindeessaan koree koonsertichaa obbo Mangistuu Buzaayyoo himaniiru. Walitti qabaan koree olaanaa deeggarsa hawaasa buqqa'ee Dr. Abarraa Dheeressaan namoota buqqaaniif manneen ijaaramaa jiran himani. Naannoo Finfinneetti mana 1000 ijaaraa jirra. Manni kun immoo yeroo dhiyootti xumuramee sabi kun banii itti galu. Akkasuma immoo sabi namni doonii deemanii aanaa deemanii magaalaa guguddaa keessa jiranis immoo iddoo sanatti akka isaan qubatanii mootummaa naannoo Oromiyaa jiru gubbaa hojjetaa jira. Qeerroowwan hooggantoota ciccimoo fi hayyoota dhaggeeffachuun yoo hojjetame bakka barbaadame gahuun akka danda'amus himaniiru Dr. Abarraan. Yeroo nuyi wal dhaggeeffannee yeroo nuyi wal kabajnee yeroo nuyi wal deeggarree utubaa walii taanee yeroo nuyi wal duukaa deemnu yeroon isaa amma. Koloneel Alamuu Qixxeessaa qabsoo Oromoo yeroo dukkana keessa ture sanatti qabsoo fara diddaa garbummaa biqilchuudhaan kanneen maqaa gaarii qaban keessaa isaan tokko. Waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa hundeessuudhaan gootichi Oromoo kun akka ittiin yaadatamaa dhalootaa dhalootatti darbuuf manni barumsaa sadarkaa lammaffaan kun maqaa Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin moggaafamee jira.
Oromoonni Saudi Arabiyaa Riyaad jiraatan lammiilee qeerraa buqqaaniif birrii miliyoona 2 gumaachan. Lammiilee buqqaan deebisanii dhaabuuf manneen jireenyaa fi mana barumsaa magaalaa Buraayyuutti ijaaruuf dhagaan bu'uuraa kaameraa Asfaawu dabalata qaba. Namoota hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa adda Fatee Muhammad haasawaa taasisaniin namoota biyya keessaa falaan deeggarsa taasisaa jiran galateeffatanii hawaasni Oromoo yeroo kam caalaa wal dhaga'uu akka qabuu fi tokkummaa argatetti fikachuun saba nagaa ta'uusaa mirkaneeffatu ta'uu qaba jedhan. Maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin jiraattota Riyaadillee hedduu galatoonfachuun barbaada. Sabaaf sablammii sadarkaa adda addaa magaalaa keenya keessa jiru ofitti haammannee Oromoon diiguudha. Oromoon ari'uudha, Oromoon gubuudha jedhanii warra haasa'an Oromoon kanaa miti isa jedhu sirriitti qabatamaan agarsiisne. Kantiibaan magaalaa Buraayyuu obbo Faayisaa Asaffaa akka magaalaa Buraayyuutti marsaa duraa abbootii warraa 1,000 fi marsaa itti aanu abbootii warraa 2,000 qubsiisuuf haaldureen akka xumurame eeranii deeggarsa taasifamaa jiruuf galateeffataniiru. Uummata keenya Saawudii Arabiyaa keessa jiranis biyya keessattis kakaaftanii gargaarsa uummata keenya kanaaf godhuudhaaf sosochii isin geggeessitan. Akka bulchiisaa magaalaa Buraayyuutti baay'ee dinqisiifanna. Sosochii keessan kanaafis baay'ee galata isinii galchuu barbaanna. Hayyoonni sirna dhagaa bu'uuraa kaa'uu irratti argamanis Oromoon uumamaan walii isaa miti Oromoyyuu kan ofitti qabuuf jaalatu waan ta'eef ammas wal deeggaruu keenya cinatti saba nuuf faana jiraataniif aantummaa keenya mirkaneessuu qabna jedhan. Oromiyaa keessa yeroo asii durallee rakkoo nurraan qaban, afaan nurraan qaban, harkaan nurraan qaban, hamtokillee nurraan qaban. Wanta ni becha fuulduratti illee diinni qalbii isaanii kan jedhamu haa godhu. Warri Oromoo yaada siidhaan qabne maqaa isiin hin qabne awaajee fi hammeenya isiin hin qabne uumee fi sabaa sablammootaan tolan je'anii edoonii fi hujiinuu mul'anne waan isiin hin qabne ja'a jechuun ture. Duuba haa ja'anii maqaan abbaan qabne. Wanni abbaan hin qabne namatti hin qabatu. Bakka bu'oonni lammiilee Oromoo biyya alaatii ergaman dhufanis rakkoon saba keenyaa rakkoo keenya waan ta'eef jedhanii gareen dargaggootaa fi manguddoota biyya alaa jiraatanii qarshii miliyoona 2 nutti ergan. Deeggarsi ammaa kun qindoominaan kan hojiirra oolu yoo ta'e deeggarsi keenyaa itti fufa jedhaniiru jedhan. Uummata keenya agartee naannoo Somaaleetti irraa buqqaafaman kana cinaa dhaabbachuun waan haaraa miti waanuma agartee lammiirraa eeggamu. Deebifnee gartee gadhaabuudhaaf nutis akka dandeettii teenyaatti waanuma gartee godhuu qabnu. Yaadanii yaada kana gartee haala gartee uummata keenya kana qubsiisuu irratti rakkata keenya kana buqqa'ee jiru qubsiisuu irratti walii gallee qeeroo magaalaa Riyaad tokkoffaa qeeroo magaalaa Riyaad lammaffaa abbootii gartee amanteedha manguddoon teenya sheekotiin teenya walii galtee yaada kana irratti walii galanii ergamaa nu godhanii nuti ergamaa sineen asii dhufne. Yoo waan kana gartee mootummaan naannoo Oromiyaa gootee hojiidhaan nu garsiiftan waan nama 50 miti nama 5,000 barbaachisu madarasaa ta'uu mana barumsaa jechuudha. Akkasuma gartee waan adda addaa bishaanii fi waan gartee isaanitti jiraatan waadaa isinii galla jedhanii dhaamsa kana warra Saudi Arabiyaatiitu nurra kaayee. Lammiilee buqqaaniif mana jireenyaa 50 fi mana barnootaa ijaaruuf magaalaa Buraayyuu ganda Malkaa Gafarsaatti dhagaan bu'uuraa kaameera. Jiraattonni magaalaa Sulultaa fi Garbaa Gurraachaa namoota mana amala sirreessaatii gadi lakkifaman simatan. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalotaa kanneeniif Zalaaleen Booruu. Bulchiinsa magaalaa Sulultaatti qeerroowwanii fi hawaasni namoota mana amala sirreessaatii gadi lakkifaman Piroofeesar Bayyanaa Rundaasaa, Obbo Geetuu Girmaa fi Obbo Dastaa Dinqaaf simannaa ho'aa taasisaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sulultaa Aadde Roozaa Umar qabsoo uummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa tokkoomuun taasiseen gaaffileen uummata Oromoo deebi'aa jiraachuu dubbachuun ammas uummanni Oromoo karaa nagaa fi tasgabbii qabuun mootummaa waliin ta'ee qabsoo isaa akka itti fufuu qabu dhaamaniiru. Qabsoo mootummaan naannoo Oromiyaatii fi dhaabbanni dimokiraataa uummata Oromoo qabsoo taasisee fi akkasumatti immoo uummanni Oromoo tokko ta'anii qabsoo taasisaniin baga uummata keessanitti makamtanii isiniin jedhu. Namoonni mana amala sirreessaa turuun ba'anii simannaan taasifameefis simannaa isaaniif taasifameefitti gammaduun uummanni Oromoo tokkummaa amma argate kana tifkachuun injifannoo itti aanutti akka deemuu qabu dubbataniiru. Uummata sirna dimokiraasii jaarraa 6-7 dura kan amma addunyaan itti leellisu kana ittiin jiraataa ture baay'een sin jaalladha.
Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa magaalaa Garba Gurraachaattis namoota mana sirreessaatii gadi lakkifamaniif simannaa ho'aan taasifameera. Jiraattonni magaalaa Bishooftuu abbummaan nageenya isaanii eeggachaa misooma jalqabamee itti fufsiisuuf ni hojjenna jedhan. Haala nageenya irratti bulchiinsi magaalichaa jiraattota waliin mari'ateera. Akaaluu Baqqalaa dabalata qaba. Nageenya biyyaatti fufsiisuuf tokkummaa murteessaa akka ta'edha wayituma kana jiraattonni magaalaa Bishooftuu kan himan. Kana gochuuf immoo dargaggoota qaama furmaataa gochuun barbaachisaa akka ta'edha kan ibsan. Biyya jechuun nageenya. Biyya jechuun nagaan baanii nagaan galuudha. Buusan. Biyya jechuun akkuma afaaniin haasa'an qallaalii se'an. Kanaafuu sabaaf sablammoota keessa jiru wal qabachee deemudha. Karaa nuu sassaaqamte kanarree deebisnee akka hin duuneef wal dhaga'uu dubartoota irraa dhaga'uu jaarsolii irraa dhaga'uu abbaa gadaa irraa dhaga'uu ibsnee raawwannee waliin hoo wal dhageettiin hoo walii galee alaa gallaa kan jedhan. Nageenyaaf hojjechuun murteessaa akka ta'es kantiibaan magaalaa Bishooftuu Aadde Gannat Abdallaa himan. Nageenyi jiraachuu isaa sirriitti amansiisuu qaba. Nageenyi akka dhufuuf immoo tokko tokkoon socho'uu qabna. Hordoftoota keenya oduun OBN irraa kallattiidhaan simbiraan gaa jirrutti fufeera ammoo gara oduu biyya alaarraa arganneettan darba. Haleellaa mootummaan Siiriyaa Gu'aantaa naannoo Damaskasitti raawwateen namoonni nagaa 150 du'uun himame. Balaa kanaan lammiileen 300 yoo madaan 100 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Gabaasa BBC Faabtaamu Saamu'eel. Biyyattiin erga dirree waraanaa taatee waggoottan 18 lakkoofsiteetti. Dirree waraanaa ta'uuf sababni ka'umsa ishee ammoo mootummaa abbaa irree biyya isheerraa fonqolchuuf yaalii uummanni Siiriyaa geggeessaa turedha. Yaalii fonqolcha mootummaa taasifamenis uummanni Siiriyaa hanga har'aatti dhiigaa fi lafeesaa itti dhangalaasaa jira. Tibba kanas walitti bu'iinsi biyyattii yaaddoo hamaa addunyaa ta'eera. Akka humni ittisa biyyattii ibsa kennetti naannoo magaalaa Marjitti namoonni 24 kan du'an yoo ta'an namoonni 10 ammoo bakka Arbiin jedhamutti du'aniiru. Gareen dhimma haleellaa namoota nagaa irratti raawwatame qorataa jiru ammoo tibbuma kana namoonni 127 kan du'an yoo ta'an waggoottan 3 darbanitti ammoo namoonni 300,000 fi 90,000 ol rakkoo hamaaf saaxilamaniiru jedha. Mootummoonni gamtoomanis dhimmi kun daangaa kan darbeedha jedhan. Kanaaf fala waaraa kan barbaadudhaas jedhan. Haleellaa baha Guwaataatti taasifameen namoonni hedduun kan madaa'anii fi baay'een ammoo dhukkuba hamaaf saaxilamanii wallaansa fayyaa kan barbaadan ta'uun himamaa jira. Yoo xiqqaate haleellaan loltoota Siiriyaan namoota nagaa biyyattii irratti taasifamaa jiru baha Guwaataa magaalota 10 fi gandoolee hedduu keessatti raawwatamaa jiraachuu rogeeyyiin biyyattii himaniiru. Balaa kanaan sa'aatii 48 keessatti namoonni 150 galaafatamaniiru. Gama biraan ammoo gareen qorattoota qabiinsa mirga dhala namaa Siiriyaa mootummaa UK hundeeffame akka himanitti daa'imman 13 du'aniiru. Erga dilbata darbee haleellaan mootummaa biyyattii namoota nagaa irratti taasiseen cimuun namoonni 194 kan du'anii fi 850 ammoo madaaniiru. Hedduun ammoo qe'ee fi qabeenya isaaniirra buqqa'aniiru. Hireen biyyattii maal ta'a laata? Oduu isaa kana waliin leensaa Waaqayyaan ture. Walumaa galatti oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaannee xumurree jirra. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa. Qophiilee dhiyaana galgalaa afaan waliin yeroo gaarii isiniif hawwina.